Egaa akkuma wal beellamneetoo turre kutaa lammaffaa keenyas qabanneetoo dhiyaannee jirra. Kutaa lammaffaa keenyaanis gaa akkuma sila kaasaa turre guyyoota darban keessa kaasaa turre wanti nuni kaafnuu fi hubachuu qabnu rakkoowwan waldaa keessa turanii rakkoo waldaa keessa jiru baay'ee isaanii haasofneerra kaafnee dubbanneerra irratti. Amma garuu kan nuni haasa'uu qabnu kan nuni immoo yoo rakkoma faarsinee yookiin waldaa kiristaanaa keessa rakkoo jiraneetuma rakkoma tokko lama sadii jennee dhiifne nunumti mataan keenya akka waan rakkoo taanetti of ilaaluun gaarii ta'a. Kanaafuu maal gochuu qabna? Furmaata isaa kaa'uu danda'u qabna. Furmaanni kanaa maal ta'a kan jedhuu fi keessummootuma kanaan dura turre wajjiniin itti fufneetoo laallachuudha. Kanaaf daree sirraa yoon ka'e meegaa rakkoo waldaa kiristaanaa keessa jiru jennee kanaan dura kaafneerra. Waldaan kiristaanaa giddu gala daldalaa taate waldaan kiristaanaa tajaajiltoonni ishii tajaajiltoota toon taane abbootii humnaa taane dikkaateroota ta'anii jennee waan bal'aa kaafneerra. Eeshi meegaan furmaan isaa maal ta'a? Waldaan kiristaanaa kufaatii irra jirti. Hojii ishee yoo dhiiftetti eeshi ammoo furmaanni waldaa kiristaanaa maal ta'a kan jiru sitti akka furmaataatti meemee maaltu sitti mul'ata? Egaa akkuma jettee rakkoo qofa haasanii dhiisuun gaariin ta'u. Amma yeroo baay'ee dogoggorri namoota baay'ee hin mari'atu. Rakkoo akkasii jira, waan akkasii jira, waan akkasii jira rakkoo propose godhanii deemu. Hamma nuu danda'ame, hamma yaadne, hamma nutti mul'ate waldaa kiristaanaadhaaf furmaata ta'a. Rakkoolee amma haasaa turre kanaaf furmaata ta'a jennee wanti nuti yaadnu wantoota baay'eedha. Haa ta'u isaan keessaan akka kootti akka jalqabatti furmaata ta'ee wanta naannoo fi kiyyaa kaasu yoo jiraate tokkummaadha. Tokkummaan waldaa kiristaanaa baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaade. Maaliif tokkummaa gaafan jedhu tokko waldaan humti jiru keessa isaatti tokkummaa cimaa ta'e tokko tokkummaa jaalala irratti hundaa'e tokkummaa dubbii waaqayyoo irratti hundaa'e qabaachuu danda'u qabdi waldaan kiristaanaa. Maaliif sirumayyuu waldaan kiristaanaa hundiin waldaa kiristaanaa maalidha? Kiristoosidha. Waldaan kiristaanaa barsiisa eenyurra dhaabatte? Barsiisa Yesuus Kiristoosii barsiisota ergamootarra dhaabatte. Kanaaf hundee ishii kan ta'e sana akka sagalee waaqayyooti tokkummaa dhugaa ta'e tokkummaa namoota hundumaa hammachuu danda'u. Isa hiyyeessas, isa sooressas, isa beekaas, isa dhiyoo amanes, isa erga amane tures kan hammatu tokkummaa nama hundumaa giddu galeessa ta'e tokko maal gochuu qabdi? Uumuu danda'uu qabdi. Yeroo ammaa yoo ilaalte waldaa keessatti tokkummaan baay'ee hin jiru. Maanni hiyyeessa akkuma hiyyeessaatti inni qabu akkuma qabutti hundi walitti dhufee waa godhama. Maal jechuu barbaadeetanii kanaaf tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Warreen dura amanan warreen kan harka qabu danda'u qabu. Achi keessatti waldaan kiristaanaa yoo tokkummaadha qabaatte akkuma jalqaba jenne sana waldaan kiristaanaa hojiin ishii jalqabaa wangeela lallabuudha. Alatti baatee lallabuudhaan alatti baatee lallabuun dursa garuu keessa ishiitti tokkummaa qabaachuu waan barbaachiseefan. Waa'ee tokkummaa keessaa kanaaf tokkummaa dhugaan jira, tokkummaan sobaa jira. Gaafa jiru waldaa keessatti tokkummaan hin jiru taanaan waldaan kiristaanaa maanni afooshadha. Afoosa kan biyya lafaa jechuudha. Iddirii. Maaliif tokkummaa sagalee waaqa jaalalli hin jiru taanaan walitti qabamni suni hiikan qabu. Sagaleen waaqayyoo faarfannaa boqonnaa 33 irratti ilaa ebboloonni gaafa waliin ta'an gaafa wajjiniin ta'an attam namatti tolaadha. Eebbi waaqayyoollee achitti waaqayyoo eebba achitti illee abboomee jiraadha. Kanaaf eebba hafuuraa eebba foonii kan nuti argachuu dandeenyu ayyaana waaqayyoo argachuu kan nuti dandeenyu yoo tokkummaa qabaanne. Kan biraa tokkummaa waldootaa inni kun baay'ee barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf waldoota sadan tokkummaatti amanan hedduu jira. Baay'eedha. Lakkoofne hin finnu gaa. Waldaa baay'ee jira. Yoo ilaalte asis waldaa ministiriin dhuunfaa jira. Dhaabbanni jira. Dhaabbatoota garaagaraa jira. Haa ta'u maqaa isaaniitii fi wangeela lallabu. Garuu tokkummaan waldaa kiristaanota waldoolee kiristaanaa gidduu jira yoo jenne wal waraanuu meeshaa fudhattee walitti baatee wal waraanuu qofa tafe. Fakkeenyaaf faallaa walii hojjechuu yoo tokko konfiraansii baase kompitishinii konfiraansii baasu yoo tokko mana bolokkeettiidhaan ijaare yoo tokko mana darajaa isaa eeggate yookiis immoo mana gamoo yoo ijaare tokkos gamoo ijaaruudhaaf fiiguu malee wangeela hojjechuudhaaf walitti dhufuun jaalala waliin mari'achuun hin jiru. Kanaaf aan akka kootti tokkummaan dhimma filannoo hin qabne dirqama waldaa kiristaanaati. Yeroo ammaa faallaa wangeelaa warra hojjetan faallaa waldaa kiristaanaa warra hojjetan tokkummaa qabu. Waldaan kiristaanaa garuu tokkummaa hin qabdu. Kanaaf qophaa fiiguun hin barbaachisu. Qofaa fiiguun hin barbaachisu. Addunyaa har'a jirtu keessatti wangeela lallabuudhaaf yeroo hundumaa waldaan kiristaanaa gatteessee mari'achuu danda'u qabdi. Tokko yoo waldaan kiristaanaa tokkummaa qabaate yoo waldoonni walitti dhufan tajaajiltoonni ammallee waldaa garaagaraa keessaa ka'anii acabarbaruudhaan waliin dha'uudhaan waldaa dhaabneedhanii sharaa jalatti walitti qabanii namoota goomsuudhaan birrii hiyyeessaa birrii namootaa nyaatan waldaan kiristaanaa yoo tokkummaa qabaatte hin danda'an. Kana gochuu hin danda'an. Deebi'ee immoo yeroo baay'ee waa'ee waldaa yoon sii kaasee waldaa dhaaba namoota deemee sosoba. Maal jedha?
kottu na wajjin hojjedhu, ministirii koo keessa jedhu, waldaa koo kottu, jaarsa waldaan si godha, poozishiniin sii kenna, qabeenyaan argadhu yookiis immoo buusii argamurraan sii hirmaadha jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko dhiifama naa godhaadhaa waa tokko nan dubbadha. Baay'ee hiriyaa koo tokkotu jira mana rifeensaan jiraadha. Magaalaa guddaa tokkotti magaalaa guddaa irra jiru kan jedhee rifeensituma sirreeffachaa jiru nan ta'a. Hiriyaan isaa dhufee birrii nan qaba garuu waan hojjedhu dhabee bakka mul'ata hojii na jalaa badeera. Anamma jireenya koo fooyyeffachuudhaaf hojii wayii jalqabuun qaba dheetu hiriyaa isaa mariisisa. Hiriyaan isaa sun akkas jedhaan birrii meeqa qabdaa naanii birrii 20,000 qabaa jedhe. Maal taaree namoota walitti fiddee amma koo waldaa tokko yoo banatte ati koo yeroo dhiyootti sooromuu dandeessa. Yeroo dhiyootti koo kaapitaala guddaa argachuu dandeessa. Namoonni buusii kaffalu. Kanaaf ani akka kootti akkuma namni biizinesii eegalu akkuma namni suuqii banu maal ta'a yoo waldaa banatte jedhee kaasaaf. Kanaaf maal jechuu barbaadatan waldaan kiristaanaa yoo tokkummaadhaan walitti dhufte warreen akkas maqaa waldaatiin dhaqanii daldalan kana balleessuu dandeessu. Tokkummaa keessaa baasuu dandeessu. Kanaafan tokkummaan waldaa kiristaanaa baay'ee barbaachisaadha. Waldoonni walitti haadhamu. Dirijjiitii keenya lallabna, dhaabbata keenya lallabna, kiristoosiin lallabna. Giddugaleessi tajaajila keenyaa eenyuma yoo ta'e tajaajila keenyaa Yesuus Kiristoos duubduraa ka'u Yesuus Kiristoos akka ta'e dagachuu hin qabnu. Dhaabbanni akkuma jirutti weela haa ta'u rakkoo hin qabu. Kanaaf waldaan sadan tokkummaatti amannu hundi keenya waldoota gosa baay'ee jira. Dhaabbata keenya leellisuu dhiibne Kiristoosiin walitti dhufne haa lallabnu. Yoo dhuguma wangeela lallabna ta'e, yoo dhuguma waa'een lubbuu nutti dhaga'ama yoo ta'e, yoo dhuguma biyya Itoophiyaa irratti wangeela lallabuun hin barbaachisa isinitti dhaga'ama ta'e, yoo dhuguma lubbuun badaa jirtu isinitti dhaga'ama ta'e, koottaa Itoophiyaa irra dabarreeyyuu biyya Ameerikaa iddootti jalqaba amantaan ka'e Awurooppaa Ardii Eshiyaa keessatti dhaqnee wantoota badan sana deebisuu kan dandeenyu yoo ofii keenya walitti dhufnedha. Nuti qobaatti Kiristoosin hin qabnu. Kiristoos an kan Phaawulos, an kan Aphiloosi, an kan Keefaa, an kan Kiristoos jennee waliin qoonnu. Koottaa Kiristoos tokko, Kiristoos gargar hin baane. Waldaan kiristaanaa bu'aa dhagna waliiti waan ta'eef wal faayyannaa walitti dhufnaa waldaan kiristaanaa walitti dhufuu qabu jedhaanii. Baay'ee guddaa isaa galatoomi. Egaa tokkummaa waldaa kiristaanaa baay'ee murteessaadha. Waldoonni Phaawulos bara Phaawulos keessa illee gaafa isaa waldaan an kan Phaawulos, an kan Aphiloos, kan Keefaa jedhanii an Kiristoos jedhanii bakka furitti yeroo isaan wal qoodanitti Phaawulos mormaa ture. Har'allee waldaan kiristaanaa wal qooduu keessaa ba'uu qabdi bakka. Kan kootii anaa jechuu keessaati waldaa kan rakkisaa jiru anummaa kanaani. Anummaan matiitti kana keessaati ba'uu qabdi bakka waldaan. Anummaa keessaa ba'uun baay'ee murteessaadha. Tokkummaan waliif dhaga'uun waliif buluunfachuun baay'ee murteessaadha. Gammee atoo furmaata akkamii keessa laatamee waldaa kanaaf waldoo. Ishi Waaqayyo si haa eebbisu. Daree waa bal'aa kaaseera waan baay'eetti dabalu asirratti gabaabsee mana yaada muraasa kaasee darba. Furmaanni maanni tokkummaan isa hangafaati. Tokkummaan baay'ee murteessaadha. Tokkummaan hin jiru yoo ta'e, tokkummaan qaboote waldaan kiristaanaa ammayyuu kufaatiinsaa dhiyoodha jechuudha. Kanaaf waldoonni kiristaanaa biyya keenya keessa jirtan wanti nuti sin kadhan, wanti nuti rikoomondii sin goonu. Waa'ee ministirii keessanii leellisuu dhiisaa. Waa'ee dirijjiitii keessanii haasa'uu dhiisaa. Yesuus gaafa dhufu ati makkaana Yesuusidha, ati biraana Kiristoosidha, ati mul'uu wangeelidha hin jedhu. Ati bartuudha siin jedha. Maal hojjette siin jedhee si gaafata. Ati warra meeshaa gaarii qaban keessaa dhuftee siin hin jedhu. Ati warra ispiikerii gaarii qaban keessaa dhuftee siin hin jedhu. Yesuus Kiristoos kan inni si gaafatu tokko warra tokkummaa amantootatti amanan ta'uu keeti waan ta'eef waldoonni kiristaanaa biyya keenya keessa jirtan akka barsiisni sobaa qaawwaa argatee nutti hin seenneef akka amma fakkeenyaaf biyyoota fagoorraa yookiin biyyoota guddatanirraa dhiibbaa wanti uuman warra akka 666 amantoonni garaagaraa kan ganan waaqummaa Kiristoosiin kan ganan barnoonni bal'aan isaanii dhufaa jiru. Biyyi keenya gara qaroominaatti deemaa jirti. Humni nu ittiin fiignu immoo humna jara kanaati gadi baay'ee isaanii gadi akka ta'e obboleessi koo dareen kaasee. Kanaaf waa'ee koshkoshee lakkaa'uu dhiisaati. Walirratti ka'uu dhiisaati. Koottaa tokko taanee tokkummaadhaan kaanee dubbii Waaqayyoo lallabna. Tokko haa taanu. Gaaf sana diina ofirraa dhowwina. Tokko haa taanu. Gaaf sana hunda mo'annaa. Gaaf sana hunda keessa darbina. Yoo akkasin toote abbaa arginutti dhufaa jechuudha. Inni gara biraa waldaan kiristaanaa akka jirtutti qaame fakkeenya magaalaa tokko keessa waldoonni jiran waldoonni sadan Waaqayyotti amanan tokkummaa uummachuu qabu. Tokkummaa uummachuu qabu. Tokkummaa yoo uummatan abbaan arge walii galee deemee acabarbaree abbaan arge asitti waldaa banaan jedhu. Kan qaawwaa nutti uume waldaa ishiin tokko miseensa tokko jalaa hatuudha. Koottas nuu kottu jechuunidha. Koottaan nu fayyadu. In tokkoomna tokko taana.
Kan nuun itti amanne Yesuus Kiristoos isa du'ee du'aa ka'e waan ta'eef. Kan nuun hojjennuufis isaaf waan ta'eef. Yoo kanatti namantu ta'e dhugumayyuu biyya Itoophiyaa irra darbine akka obboleessi godhanii kaase biyyoota kaan irrattuu dhiibbaa uumuu dandeenya. Yoo akkas hin ta'u ta'e garuu walirratti ka'uu isaan akkasidha jennee miseensa wal jalaa hatuutti deemna yoo ta'e nuun ammayyuu rakkoo keessa akka jirru hubachuu fi beekuu qabna. Kanaaf tokkummaan baay'ee murteessaadha. Haa jedheen kaasa. Inni gara biraan bartuu gochuu irratti saba waldaa kiristaanaa keessa jiru yaa'u namoonni bal'aan ni kaasu. Bartuun otoo namni waldaa kiristaanaa keessa jiru bartuu ta'e akka arge namni walii gadee hin fiigu. Akka arge namni asnaa ta'uu didee ani beeluun walitti bu'ee hin jedhu. An Kiristoosiin waamame ani bartuudhaa jedha. Moodalla kanan godhadhe Yesuus Kiristoosii. Yesuus gaafa irratti ka'anu maan dubbanne. Yesuus gaafa rukutamu maan dubbanne. Ani bartuu ta'eera. Isarraa fudheera. Achirraa amala isaa keessa wanti naaf dhufe jira. Wanti naaf gale jira jedha. Kanaaf saba jaarsolii waldaa, geggeessitoota waldaa, tajaajiltoota waldaa warri Waaqayyo yeroo isinii kenne taa'aa jirtan. Akka waaqa tolfamaatti saba fuunduran taa'ina. Bartuu taasisaa. Miseensa amma kanaa qabna jettanii kan isin himtan beekna sababa isaa. Sababni isaa kurnee guurrachuuf malee isinis kurnee fudhachuudhaaf malee kan isin gammachiise waa'ee kurneeti malee waa'ee bartuu miti. Kanattuu dhiistanii waan ta'eef otoo bartuun godhin kan isin gattaniif namni tokko bartuu ta'uu kan hin dadhabeef har'a amanee har'a hin cuubamee kunoo akkas gooneerra miseensa amma kanaa waldaatti dabalanneerra kan isin jettan waa'ee kurnee keessanii isin gammachiise malee Yesuus fakkeessuun isin gammachiise. Kanaaf ammayyuu dammaqaa. Yesuus Kiristoos koshkoshee keenya kiiboordii keenya lakkaa'atu hin taane lubbuu lakkaa jabaadhaas kanarratti tokkummaa irratti hojjedhaa waldoonni kiristaanaa biyya keenya keessa jirtan isa kanarratti ciminaan dammaqaa isiniin jenna kanumaan kaasan kana. Tole gammee galatoomi. Gaani akkuma ati jette waan bal'aasaa waldaa keessatti bartuun dhibuuni waldaan kiristaanaa manca'uudhaaf sababa ta'a. Waldaan kiristaanaa bor waldaa kan diigu walduma keessaa yoo ka'e malee inni bakkeedhaa dhufu deebi'uu suuniidhaaf waldaan tokkummaan salphaadha. Garuu keessaa akka nutti hin kaaneef namni bartuu haa ta'u bartuu wal taasisaa bartuu ta'uun baay'ee murteessaadha. Inni amma daree yeroo baay'ee yeroo laallu waan tokkoon argaa. Generation gaappiin baay'ee uumama waldaa kiristaanaa keessatti garaagarummaan dhaloota gidduu dhufu baay'ee rakkoo uumaa yeroo baay'ee garaagarummaan hin uumama. Isa kana meemmee dhaloota haaraa kana waldaan maal gochuu qabdi? Dhaloota haaraa kana achi fageessitee akka waan isaanii yakkamoota ta'anii qubatti asichi ofirraa fageessumu dhaloota haaraa kana ofitti qabuu qabdi waldaan. Waldaan generation gaappii uumame kanaaf yookiin immoo generation gaappiin akka hin uumamnee fi maal gochuu qabdi dhaloota haaraa kana yookiin immoo humna dargaggeessaa kana humna ijoollotaa kana maal gochuu qabdi jettee yaaddaati? Asirratti yaadnan ni qabu. Garaagarummaan dhaloota jiranii fi dhaloota dura jiranii fi dhaloota amma dhufaa jiran gidduutti ni uumama kan jedhu sodaa nama hundumaatidha. Kanaaf wanti waldaan kiristaanaa gochuu qabdu nu guddaan kan nu araarsu macaafa qulqulluudha. Pirinsipiliin keenya macaafa qulqulluudha. Sagalee Waaqayyooti. Waan hundumayyuu bara dhaloota duriiyyuu kan ture har'as kan jiru boris kan hin jijjiiramne sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo waaqtiif lafti kun darbuuf jira sagaleen Waaqayyoo garuu hin darbu. Sagaleen Waaqayyoo idiit hin ta'u sanumadha. Kanaaf warra duraas warra ammaas kan nu araarsu sagalee Waaqayyooti. Kanaaf iyyuu gap of generationiin akka hin uumamneef waldaan kiristaanaa maal godhuu qabdi kan jedhuuf tokko dhaloonni eessa oola maal hojjeta kan jedhu beekuu danda'u qabdi. Tokko ganamuu kaastee dhaloonni ijoolleen hin dhalatti erga dhalattee booda maatii ishee keessattidha wanti hundumaa kan ishiin ilaalcha adda addaa divilooppii gochaa kan ishiin deemtu. Kanaaf waldaan kiristaanaas maatiinis as keessatti gahee guddaa qabu gaafa of jenereeshinii hambisuudhaaf. Fakkeenyaaf maatiin gaafa ijoolleen isaanii ijoollee godhatanii ijoolleen isaanii deemuu gaafa jalqaban gara waldaa kiristaanaatti erguu waldaa kiristaanaatti gaa'ee gochuu erga gara waldaa kiristaanaatti erganii gahee waldaa kiristaanaa immoo dhaloota ilaalcha sirrii macaafa qulqulluu keessatti guddisuudha. Kanarra darbee immoo yeroo ammaa kana dargaggoonni gaan argita wanta baay'ee argina modernizationin jira globalization wanti jedhamu wanti Ameerikaa jiru as jira yeroo ammaa dhaloonni as taa'e interneetiidhaan feesbuukiidhaan waatsaappiidhaan marsatii garaa garaatiin maal wanta Ameerikaa jiru asitti aakti gochuu danda'a waldaa kiristaanaa keessatti aakti gochuu danda'a yoo hin baranne ta'e yoo macaafa qulqulluun baranne ta'e wanta alatti wanta biyya lafaa keessatti hojjetamu fidee waldaa kiristaanaa keessatti hojjechuu danda'a. Kanaaf kan ammoo itti horiiwudhaan gochuu dhiisuu dhowwuu dandeessu. Fakkeenyaaf waldaan dhufinaa
namoonni akkas akkasii jettee seera baastee dha'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf jechuu barbaade tanan. Namoonni akkas gootan waldaan dhufinaa isin hin barbaannu jettee seera baasuun furmaata hin ta'u. Barsiisuun garuu furmaata ta'a. Macaafni qulqulluun waa'ee kanaa maal jedha? Fakkeenyaaf yeroo ammaa aadaa fi amantii akkamitti gargar baasna? Aadaa fi amantiin iddootti wal faalleessu jiraachuu danda'a. Iddootti tokko ta'uu danda'a. Namni kamiyyuu aadaa isaa qabate, namni kamiyyuu eenyummaa isaa qabate, namni kamiyyuu wantoota gaggaarii duudhaawwan hawaasa isaa keessatti bare, barteewwan hawaasa isaa keessatti bare isa gaggaarii qabate wangeela lallabuu akka danda'u itti himuu danda'u qabna. Yeroo ammaa dhaloonni ga'a yeroo baay'ee beektu dhaloonni nariifata, dargaggeessi nariifata. Guddina biyyaa keessatti illee gahee guddaa kan guddina waldaa keessatti illee gahee guddaa qaba. Siyaasa biyyaa keessatti illee akkamittiin hirmaachuu akka qabu, paartisipeet gochuu akka qabu waldaan kiristaanaa hin barsiiftu yoo ta'e dhaloonni wangeela moggaatti dhiisee wanta biraan gaggeeffamutti deebi'a. Kanaaf tokko waldaan kiristaanaa yeroo baay'ee abboonni warri turanii maal jedhu beektu? Wantoonni akkasii raawwateetuma sirrii miteedhanii ni mormu. Dhaloonni immoo wantoota argan fakkeenyaaf amma yeroo dhaloonni uffata aadaa uffatee faarfatee yoo dhaloonni meeshaa muuziqaanatti kan irratti hin faarfatteef kan ammaa garagalee faarfannoota waggaa lamaan kanaa yoo ilaaltu kan isa duraarraa adda maannii fi akkaataan qindeessa muuziqaa isaa kiliippiin garaagaraa wantoota baay'ee jijjiiramaa dhufa. Guutummaatti mormuunis guutummaatti fudhachuunis hin danda'amu. Kanaaf qixa macaafa qulqulluudhaan laallee ija macaafa qulqulluutiin laallee dhaloota teechifnee ofitti qabuu danda'uu qabna malee dhaloota reechuu hin qabnu. Yeroo baay'ee ilaalcha tokko jira dargaggeessi waan macaafa qulqulluu hojjetu itti fakkaatu. Macaafa qulqulluu keessaa garuu dargaggeessi paasterii ta'e Tiitoodhaa fi Xiimotewos akka ta'e ni beekna. Tiitoonis Xiimotewos umuriima dargaggummaa isaaniitti paasterii ta'anii waldaa gaggeessaa turan. Yeroo ammaa garuu iddoo hundatti yeroo kana ilaalchi kun illee cabaa deemeera nan yaada. Cabaa jiraadhee yaada. Waldaan kiristaanaa dargaggoota ofitti hin buttu. Maaliif dargaggoota gaggeessummaatti hirmaachiftu? Dargaggoota qaama waldaa yookiin tajaajilaa gochuun barbaaddu. Maaliif waan shakkituuf. Kanaaf wal shakkiin hafee macaafa qulqulluu barsiifnee iddoon dargaggootatti yoo fayyadamne dargaggoonni sagalee waaqayyoo guddaa lallabuu danda'u. Kanaaf waldaan kiristaanaa maal gochuu danda'u qabdi kan jedhuufan piriinsiipilii waldaa kiristaanaa kan ta'e waldaa dhaloota barsiisuu danda'u qabdi. Dhaloota ofirraa achi dhiibuu hin qabdu. Tokko immoo kanan ittiin xumuru waldaan kiristaanaa maal beekuu danda'u qabdi kan jedhuufi haala qabatamaa biyyi keessa jirtu beekuu danda'u qabdi. Addunyaan keenya maal lallabaa jira dhalootatti? Biyyi keenya maal lallabaa jira? Siyaasni biyyaa levelii akkamiirra jira? Nageenyi biyyaa levelii akkamiirra jira? Dhaloonni maal hordofaa jiru? Amma addunyaa kanarratti waan addunyaa kanarratti ta'u maal gochuu qabu? Tajaajiltoonni gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa beekuu qabu. Yeroo baay'ee amma tajaajiltoota biratti wanta isaan ammas riikomandi godhu yeroo baay'ee ammallee caccabaa dhufeera. Amma wanti baay'een gara fooyya'uuti. Tajaajiltoonni wanta biyya lafaa maallaqa ishee wanta biyya lafaa keessa ta'u tokko iyyuu hin beekan. Siyaasni biyyaa maalirra akka jiru beekan. Gaafa akkasuma siyaasatti paartisipeet gochuu danda'u qabu osoo hin taane waan jiru beekuu qabu. Dhaloonni maal keessa oola? Addunyaan kun maal godhaa oola? Fakkeenyaaf waa'ee waan tokkoo yoo beekte malee waa'ee waan sanaa beekuu barsiisuu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee dhiifama naa godhaa. Fakkeenyaaf kaampaasii yuunivarsiitii keessatti wanta baay'eetu jira. Egaa maaliif waa'ee waan tokkoo beekuudhaaf dhaloota iddoo ta'e deemee dhufe barsiisuudhaaf kun gaariidha. Kun yaada dhattee barsiisuudhaaf waan ta'aa jiru sana waan dhaloonni gochaa jiru sana at the moment dhaloonni sun maalirra akka jiru beekuun dirqama ta'a. Kanaaf ammas kondiishinii jiru beekuu qabna. Waldaan rafuu hin qabdu, dammaquu qabdi, kallattii hundumaan taalenti ta'uu qabdu. Tajaajiltoonni illee dubbisuu qabu. Amma tajaajiltoonni yeroo baay'ee rafu. Maanii dubbisuu hin jaallatan, kadhachuu hin jaallatan. Gogaama isaanii bakka ba'anii dhaloota illee wanta isaan barsiisan caalaatti dhaloonni immoo fageessee beeka. Dhaloota irraa kana qabachuudhaaf maal gochuudhaaf dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni qotaara kan waan ga'e lallabuu hin danda'amu. Muluu gisee warri tajaajilan keessumaa baay'ee itti dadhabanii dubbisuu danda'uu qabu. Kitaabolee garaagaraa dubbisuu qabu. Maaliif dhaloonni isin caala dubbisaara? Dhaloonni isaan caala waan baay'ee beekaara. Dhaloonni isaan caalaa maal gochuu danda'u qaba? Maal gochaa jira? Barsiisonni sobaa wanta isaan gadhiisan yeroo hundumaa marsariitii garaagaraatti qilleensa irratti wanta gadhiifamu hedduutiin sammuun dhalootaa manca'eera. Sammuun dhalootaa manca'eera. Gaaffii hedduu qaba dhaloonni. Deebisuuf hin dandeessan yoo ta'e baay'ee qajeelera. Maanni gaaffiin uumameera jechuu barbaadan. Kanaaf asumaan dhaamsa sana qabu tajaajiltootaaf jabaadhaa dubbisaadha. Haalli mijachuu yoo baate waldaan haala isin mijeessuu yoo baatte isin gatii waamicha keessanii kaffalaa jabaadhaadha. Waldaan kiristaanaa immoo tajaajiltootaaf haala mijeessuu danda'uu qabudha. Yaadaan eega kootti. Egaan dargaggoonni humna qabu. Warri achi umuriin siqame immoo yookiin immoo maanguddoonni namoonni gara ga'eessotaa kun immoo mul'ata qabdu. Walitti koottaa walii wajjiniin hojjedhaa jechuu barbaanna. Kanaaf mul'anni jiraatee humni hin jiru yoo ta'e gatiin qabu humni jiraatee mul'anni hin jiru yoo ta'e gatii waan hin qabneef walitti koottaa
waliin dhiibna achi walirraa dhiibuu keessaatti bahee haa hojjetu jechuun barbaada. Gara dhumaatti fidaa ta'uu jirra. Gaan dhumarratti gaaffii koo xumuraa kan ta'u haalli waldaan kiristaanaa ittiin geggeessitu maal ta'uu qaba? Amma rakkoo waldaa keessa jira, tajaajiltoonni rakkoo qabu, sabni rakkoo qaba, hundi keenya rakkoo qabnaa inneerra. Immoo furmaanni isaa immoo geggeessitoonni waldaa kiristaanaa geggeessan haala kamiin geggeessuu qabu kan jedhu gammeeni yaada gaggabaabsitee irra. Waaqayyo sinaa eebbisu. Daree waa bal'aa kaaseera generation gaappiin akka nu uumamnee fi bara kana waldaan kiristaanaa maal gochuu akka qabdu, akkamitti dargaggoota qabachuu akka qabdu, situationii yookiin immoo haala yeroo akkamitti beekuu akka qabdu, akkamitti madaaluu akka qabdu waan bal'aa obboleessi koo dareen kaaseera. Isarra hin deebi'u. Gamanumaan isa kanatti darba. Geggeessummaan waldaa kiristaanaa akkam ta'uu qaba? Silaa rakkoo amma kanaa jira. Akkamitti geggeessuu qabu? Geggeessitoonni waldaa kiristaanaa kan jedhan waldoonni garaagaraa sirna bulchiinsa garaagaraa yookiin sirna geggeessummaa garaagaraa qabu. Sabni yookiin amantoonni biyya keenya keessa jiran akkuma kanas geggeessitoonni biyya keenya keessa jiran wanti isaan beekuu qaban waldaa kiristaanaaf kan barbaachisu geggeessaadha malee bulchiinsa miti. Kana beekuu qabdu. Geggeessummaa barbaachisa malee bulchiinsi namaa dhala namaaf kenname sammuudha. Sammuun bulchiinsa namaati. Kanaaf geggeessitoonni garuu akkamitti geggeessuu qabna? Amma tokko waldaan kanuma isaati. Beekaanisuma. Kana akka jenneerra kaleessa akkatti hojjenneerra jedhu namoonni tokko. Akka madareen jedhellee dargaggootaaf poozishinii isaan kennan, qoonni isaan kennan baay'ee xiqqaadha. Kanaaf kun seera keenya durii keessa hin jiru nunoofu akkatti kaleessa abboonni keenya akkas godhaniiru wanti jedhamu jira. Yeroo kana dhaloota dhabaa deemu. Dhaloota dhabaa deemtan jechuun waldaan kiristaanaa jenereeshinii of keessa gashaan deemtu hammachiisaan deemtu yoo ta'e bor cufamuuf jirti jechuudha. Bor kiraa kenninee gallaa jechuudha waldaa kiristaanaa. Kanaaf geggeessitoonni yeroo waldaa kiristaanaa geggeessan liidarii yeroo gootan gara sirriif gara qajeelaatti macaafa qulqulluutiin of madaalaa. Macaafa qulqulluu laalaa akkamitti geggeessu? Bara kana geggeessummaa akkamitti ta'a? Bara kana biyyi keenya haala akkamii keessa jirti? Bara kana waldaan keenya haala akkamii keessa jirti? Jedhanii ilaaluun baay'ee murteessaa. Yoo akkasin ta'u ta'e geggeessitoonni waldaa kiristaanaa gara barbaadan oofuu jechuudha. Geggeessaa jechuun sirumayyuu bara fuuldura kan deemu jechuudha. Fuuldura kan deemu kadhataan, argamuudhaan, dubbii waaqayyootiin, barsiisuudhaan fuuldura kan deemu. Amma bara kana geggeessitoonni bara keenya dareen illee waa bal'aa kaaseera. Waa baay'een caalamaniiru. Lallabas yoo ta'e yeroo baay'ee yeroo akkas jennee waa'ee mul'ataa kaasnu mul'atatti namannuu miti. Lallaba oo lallaban baay'ee nuuni tukkusii waan ta'eef hinna waaqarraa. Dubbisuun barbaadan hin jaalatan. Namni hin dubbisne garuu du'aa jira. Namni dubbisuun jaalle macaafa qulqulluu riifee namni hin goone du'aa jira karaa biraa. Du'uuf deeman. Namatti hin beeku malee du'uuf deema jechuudha. Kanaaf geggeessaan macaafa qulqulluun dubbisne Phaawulos Xiimotewos yeroo barsiisu geggeessitoota waldaa kiristaanaa akkamitti akka inni filachuu qabu yeroo barsiisu achi keessaa nama barsiisu ta'uu qaba kan jedhu jira. Barsiisuu qabdu. Barsiisuuf immoo dubbisuun dirqama ta'a. Dubbisuun immoo macaafa qulqulluu bichaa miti obboleessi koo dareen kaaseera. Kitaabota garaagaraa laaluu qabdu. Toorri warra illuminaantii maal gadhiisaa jira? Maaliin jenereeshinii booji'aa jira? Ilaaluu qabdu. Toorri 666 maal gadhiisaa jira? Ilaaluu qabdu. Namni rafee maka'ee tukkusiin sinii fida. Akkam kun waaqayyo toon kara dhunaa fide asirratti gankeen harkaa jijjiire galanni waaqayyoof haa ta'u jedhanii ho'isanii gashuun qaataafe jenereeshinii luka warra naqatee isinitti kolfaa jira. Kootta karaa sirrii ta'een geggeessa sirrii tokko taane qajeelchaa sirrii tokko taane waldaa kiristaanarra gufuu taanee teenya toon taane waldaa kiristaanaa gara gaarii tokkotti gara guutummaa kiristoositti fidachuu qabna malee waldaa kiristaanaa ba'aa ta'uu hin qabnu. Geggeessaa sirrii ta'uu qabna. Waldaa kiristaanaa tarkaanfachiisuu qabna. Waldaan keenya keessumaa biyyi keenya teknooloojiin biyyoota guddatantu itti fe'a. Teknooloojiin nurratti fe'ama. Ofii keenya waan inventi goonu hin qabnu, waan uumnu hin qabnu. Kan jarri nu toshan fayyadamna. Kan jarri nu hojjetan fayyadamna. Waan barbaadan gochuu danda'u jarri kun. Sababa ikoonoomii keenyaaf. Kana hundumaa geggeessaa waldaa kiristaanaa akkamitti akka oofuu qabu. Daa'immoota akkamitti akka qabachuu qabu. Dargaggoota akkamitti akka qabachuu qabu. Baay'ee dargaggoon wangeela bal'isuu keessatti qooda olaanaa qabu. Dareen waa'ee Tiitoof Xiimotewos kaaseera.
Biyya keenya keessatti akka biyya keenya Itoophiyaatti wangeela babal'isuu keessatti dargaggoonni yuunivarsiitii qooda guddaa taphataniiru. Iddoo garaagaraatti mishiinarii waldaan baasteen hojjenne dargaggoota waldaa kiristaanaaf bane. Dargaggoota waldaa kiristaanaa hundeesse. Kanaaf dargaggoota qabachuu qabna, abboota qabachuu qabna, daa'immoota qabachuu qabna. Jenereeshin gaappiin akka hin uumamneef, lolli waldaa kiristaanaa keessatti akka hin kaaneef kan walitti nu araarsu macaafa qulqulluu jedhama. Macaafa qulqulluu madaalle waan nuu ta'u fudhanne waan nuu hin taane dhiisna. Kanaaf bifa kanaan deemuu qabna, bifa kanarratti xiyyeeffachuu qabnaan ergaa koo xumuraati. Waaqayyo si eebbisu taa'ee eebbifama. Tole gaan dareen waan irratti dabaltu yoo qabaatte haalli geggeessummaa waldaa keessaa maal ta'uu qabaa kan jiru irratti gaaffii keenya xumuraatidha. Itti dabaliiti. Wanti bal'aan haasa'ameera. Maal jechuu barbaade tananii akka dhaamsa dhumaatti waan ani kaasu rakkoolee jiraniif furmaata ta'uu kan danda'u qabu tokko liidarshiippii yookiis immoo geggeessummaa waldaa kiristaanaati. Maaliif geggeessaa sirrii geggeessaa ijjisaa baname waldaan kiristaanaa yoo qabaatte waldaan kiristaanaa carraa guddachuu qabdi. Carraa hojii hojjechuu qabdi. Waldaan kiristaanaa carraa guddachuu qabdi gaafa jennu yeroo baay'ee amma namoonni baay'een guddatte waldaan gaafa jedhamu namni akkuma qabaatte dhufee guyyaa sanbataa dhufee waldaa oolee kiiboordii wajjin burraaqaa oolee yookiis immoo meeshaa guuttannee onnee bakka lafa bitannee onnee guddatte waldaan asiraatiin guyyaatti 20 yoo gale guddachaa irra galanni waaqayyoof haa ta'u. Garuu geggeessaa sirriin birrii funaanuun amma rakkoon. Birriin isaanii birriin funaaname sun maal hojjetaa oottee nadaajii bitaa, maal bitaa, lafa bitaa, waan biraa hojjeta. Birrii funaane sanaan moota hojii wangeelaa hojjennee koo baay'ee gaarii ture. Kanaaf ani wanta nan jedhu geggeessitoonni waldaa kiristaanaa ammas wanta nan waldoota baay'ee keessatti baay'ee tokko jetaa jabbiitiin ilaalee Gireet Koomishiniin lafee dugdaa yookiis immoo onnee waldaa kiristaanaati. Baqa. Maaliif waldaan kiristaanaa Gireet Koomishiniin hojjenne taanaan namni amanee hin dhufne taanaan waldaan kiristaanaa du'aa jirti. Dukkanni inni kan biyya lafaa dhufee waldaa seenuuf jira. Kanaaf wantan baay'ee tokko taajjabe waldaan kiristaanaa Gireet Koomishinii yookiin tamsaasa wangeelaatiif baajata waggaa keessatti wanti ishiin qabattu hin jiru. Laaluu dandeenya jechuudha. Gabaasa waggaa isin dhaggeeffannaa jechuudha. Tamsaasa wangeelaadhaaf yoo baajata ramanna ta'e mishinii wangeelaa hojjechuudhaaf mishineerota hedduu hin bobbaasne yoo ta'e lubbuu haaraan dhufee waldaatti hin dabalamne yoo ta'e kanuma waldaa makaana Yesuus Kiristoos jirutu mulu wangeelitti dabalame kan mulu wangeelii dhaqee waldaa biraan Kiristoosii gale yoo ta'e uummatuma wal jala naannessaa oolla yoo ta'e du'aa jirra nutti kolfaara. Gatiin keenya xiqqaadha du'aa irra waan ta'eef waldaan kiristaanaa kan ishiin gochuu qabdu keessumaa gaggeessitoonni isin laala waaqayyo wayifachi isin kaa'e. Yoo isin kadhattanii waaqayyo warra kaan caalaa isin dhaga'a. Maaliif nama hamma kana dursitanii itti dhiyaattu waan ta'eef nama kana bakka buutanii waaqatti dhiyaattu waan ta'eef geggeessaan yoo sirrii ta'e yoo geggeessaan iji isaa banamaa ta'e waldaan kiristaanaa wanti ishiin qubtuuf hin jirtu. Kanaaf geggeessitoonni wanti isin gochuu qabdan uummata fuuldura deemtanii saba waaqayyoo tajaajiluudha, gadi jechuudha, karaa namatti agarsiisuudha. Ani dhaamsi dhumaan dhaamuu barbaadu adaraa Gireet Koomishinii yookiis tamsaasa wangeelaadhaaf baajanni ba'uu qaba. Waldaan kiristaanaa walitti dhufee hojjechuu qaba. Dhalootatti fayyadamuu qabdu. Waaqayyo nama baay'ee qaba. Kanaaf warruma fiigan bichaa wajjin fiiguu hin qabdanii. Warruma waaqarraa ergaa finnee wajjin fiiguu hin qabnu. Waaqayyo isin haa eebbisuu. Eebbifamaadha waan nu daawwattaniif, waan nu dhaggeeffattaniif. Kana hundumaa immoo akka qeeqaattis yoo ta'e kaafneerraa. Wanti nuti kaafneef immoo obboloonni koosii jijjiiramni tokko haa dhufuudhaaf malee wal qeequun barbaachisee miti. Wal komachuun barbaachisee miti. Karaa sirrii ta'een nu hubattanii wantoota jiran akka sirreessitan. Eenyummaa keenya yoo ilaaltan tarii isinitti waan biraa fakkaachuu danda'a. Nuti waan dargaggoota taaneef waa'ee dargaggootaa cimsinee naasumne eegin umurii ma jiraanne kana keessatti waa argineerraa ulfaadhaa. Isin jaallannaa kabajamaa. Egaan waan bal'aa isaa barattaniitu jedhee tana yaada. Waan bal'aa haasofneerra kaasnee buufnee baafnee ilaalleerra. Ammallee keessummoota koo guddisee galateeffachuun kanan barbaadu. Baay'ee ergaa dhalootaaf namootaaf ta'u waldaa kiristaanaa fiichariitii isaa kaa'uudhaaf ta'u nuu kennuudhaaf iddoo kanatti argamu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Akkasumallee ogeessa kaameeraa keenyaa Saamii guddaa eebbifamii jechuun ni barbaanna. Kanaaf hundumaan dursa garuu hundarra kan caalu garuu hundumti keenya iyyuu Kiristoos irratti qaama tokko dhagna tokko taanee jirra. Waliif dhageenyu waan irratti wal dogoggore walaa sirreessinu isiniin jechuu barbaanna. Waldoota keenya, waldoota biyya keenya keessa jirtan guddisnee baay'ee akkas hin jaallannu isinitti himuu barbaanna. Baay'ee isin jaallanna. Garuu waldaa kiristaanaa irratti rakkoo uumamu kamiifiyyuu
Nunis itti gaafatamummaa qabna. Isinis itti gaafatamummaa qabdu. Warri nu dhaggeeffachaa turtanis, warri nu hordofaa turtan hundi keessaniyyuu itti gaafatamummaa keenya haa baanu jechuun barbaada. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa, eebbifamaa, nagaadhaa.